Safuu Seeraa, Safuu Seeraa, Safuu Seeraa, Safuu Seeraa, Safuu. Biyya olaantummaan seeraa keessatti dagaage keessa jiraachuun mirga, olaantummaa seeraa biyya keessatti dagaage dhalootaaf dhaalsisuun immoo dirqama. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Kun sagantaa Safuu Seeraati. Sagantaa keenya Safuu Seeraa OBN fi tajaajilli beeksisaa fi bashannanaa Zannaa Sholaanii waliin qopheessanii torbanitti al tokko sa'aatii kana isinii dhiyeessan kunoo qabannee dhiyaanneerra. Hanga xumura sagantaa keenyatti daqiiqaa 30 turtanii nu faana akka daawwattanii fi yaadaa fi gaaffii qabdan akka nu eertan yookaan immoo akka nu geessan kabaja guddaan isin affeerra. Ejensiin galmeessa ragaa bu'uura hawaasummaa naannoo Oromiyaa ispoonsara kabajaa sagantaa keenyaati. Ejensiin galmeessa ragaa bu'uura hawaasummaa naannoo Oromiyaa bara 2008 heddii hundeeffame jalqabee amma yoonaatti hojiilee gurguddoo galmeessa ragaalee irratti hojjetaati kan inni jiru. Galmeessa ragaalee kana immoo taateewwan adda addaa 5 kan inni galmeessu isaan keessaa tokko hiikkaa gaa'elaati. Ejensiin galmeessa ragaa bu'uura hawaasummaa naannoo Oromiyaa waajjirri isaa muummeen magaalaa Finfinneetti argama. Magaalaa Finfinnee bakka dur Oromoon calcallii jedhee waamu akka waamicha ammaatti immoo naannoo Saarbeet gamoo Adaams Paabliyoon darbii 5ffaa fi 4ffaa irratti argama. Lakkoofsi bilbila isaanii 0113692409 0113692558 guyyaa hojii fi sa'aatii hojiitti argachuu dandeessu. Guyyaa hojii fi sa'aatii hojiitiin alammoo dhimmoota koominikeeshinii isaanii argachuu dandeessu. Eeruu fi gaaffii qabdan hundaa isaanii dhiyeessuu dandeessu. 0911363381 haloo yoo jettan isaaniin argachuu dandeessu. Ejensii galmeessa ragaa bu'uura hawaasummaa naannoo Oromiyaa guddaa galateeffannaa. Ittaansuudhaan kan isinii dhiyaatu odeeffannoodha. Odeeffannoo kana kan qindeesse Illaamu Dajaneeti. Faana tura. Akkam jirtu hordoftoota keenya kan daawwachaa jirtan qophii keenya Safuu Seeraati. Walta'umsa promooshinii Zannaa Sholaanii fi OBN'tiin yeroo mara sa'aatii kanatti kan isin bira qaqqabudha. Odeeffannoo sa'aatii kanaa immoo kan isinitti himu an Illaamu Dajaneeti. Faransaayitti daa'imni umurii 9 hojii mana isaa hojjechuu diduu isaatiin ajjeefameera jedha gabaasni BBC. Maatiin daa'imman isaanii barsiisanii bakka guddaan ga'uudhaaf jecha hordoffii fi akkasumas kunuunsanii taasisuu fi hordoffii dhala darbee immoo yagguu isaan balleessanis ni adabu. Faransaayitti sigaa daa'imni umurii 9 hojii mana isaa hojjechuu diduu isaatiin maatiin isaanii isa adabuudhaaf yagguu yaalan lubbuun isaa darbee jirti. Obbolawwan daa'ima kanneen sigaa isa adabuudhaaf jecha uleedhaan isa reeban to'annoo seeraa jala ooluu isaanii poolisiin himee jira. Gama biraatiin haati daa'ima kanaa yeroo sanatti mana jiraachuu baattus yookaan immoo gocha reebicha kanarratti hirmaachuu baattus yaadaan garuu gocha kana deeggarteetti jechuudhaan poolisiin to'annoo jala ishee oolchee jira. Egaan Faransaay yeroo ammaa kanatti seera haaraa tumuudhaaf jecha wixinee qopheessitee jirti. Wixineen kunis immoo daa'imman reebuun haafuuti, qimmiiduun haafuuti, ifachuu mataa isaatiin iyyuu seeraan nama gaafachiisa jedha. Seerri amma isaan qopheessaa jiran kun kan hojiitti geeddaramu yoo ta'e. Egaan gama biyya adda addaattis daa'imman kunuunsuunis to'achuunis adabuunis jira. Garuu yoommoo daangaa dhabe booddee nama gaabbisiisaati. Of eeggadhaa jedhu ogeeyyoonni seeraa. Daa'imman adabamuu qabu xinnoo ishee qimmiiddaan barbaachisaadha jettanii namoonni yaaddan jirtu ta'a. Tokko immoo kamalee kan daa'ima kabalus jira. Tokko immoo ulee guddaa isaa fudhatee kan daa'ima kamalee reebu jira. Daa'ima adabuun yookaan itti dheekkamuun yookaan immoo madaalli isaa kan eeggate adabbii madaalli isaa eeggateen adabuun barbaachisaa ta'uu danda'a. Garuu inni akka amma Illaamu nutti hime kanaas hamaadha. Namaa baraaru. Maalumaafuu gara qabxiitti nuti darbu keenyaan dura biiroo dhimma dubartoota daa'immanii fi dargaggoota Oromiyaa guddaa galateeffannaa isaanis ispoonsara kabajaa sagantaa keenyaati. Biiroon dhimma dubartoota daa'immanii fi dargaggoota Oromiyaa yeroo adda addaa mirga dubartootaaf daa'immanii kabajuu keessatti kabachiisuu keessatti gahee olaanaa qabu. Qaamolee adda addaa wajjin ta'uudhaan waltajjii garaagaraa uumuudhaan hojiilee gurguddoo hojjetaa turanii ammas hojjetaa jiru. Biiroon dhimma dubartootaaf daa'imman dargaggoota Oromiyaa bara 2010
guddifachaa biyya keessaa jajjabeessuu keessatti qaamolee adda addaa wajjin hojjechaati kan isaan turanii. Daa'imman kana biyya keessatti guddisuun immoo faayidaa olaanaa qaba jedhaniitu kan isaan amanan akka mootummaattis olaantummaadhaan biiroon dhimma dubartootaaf daa'imman dargaggootaa hojjetu iyyuu malee jechuudha. Aadaa isaanii, duudhaa isaanii, afaan isaanii baranii biyya keessatti guddachuun isaanii baay'ee faayidaa olaanaa qaba. Kanaafuu guddifachaa biyya keessaa jajjabeessuu qabna. Daa'imman kun gara biyya alaa akka isaan hin deemne namoonni biyya keessatti guddifatuu qabu. Tarii kan ala dhaban kan alas qaban immoo dabalanii guddifachuu akka danda'an miidiyaa keenya irrattis yeroo garaagaraa nuti namootatti himne namoonni hedduun dhufanii daa'imman kana fudhatanii guddifataniiru. Haaluma kanaan bara 2010tti qofa daa'imman 756 kan biyya keessatti fudhatamanii guddifataman jechuudha. Kanaaf egaa biiroon dhimma dubartootaaf daa'immanii dargaggoota Oromiyaa gama kanaan milkaa'eera jechuudha. Deeggarsa garaagaraas ni taasisa. Gara boodaatti odeeffannoo dhimma kanaas isinitti himuu dandeenya. Amma kallattiimaan gara walalootti dabarra. Walaloo har'aa kan nu qopheesse Kumaa Safaraati. Dargaggoo Kumaa Safaraa Ambootii dhufa. Yuunivarsiitii Ambooti kan inni baratu. Injinariingii barataa hin barreessas. Egaa ogummaa adda addaa qabaachuun baay'ee gaariidha. Maaliif yoo jettan beektu miti yoo tokko dide tokkotti ce'u jechuudha. Kanaafi walaloodhaan waan nutti himuu qaba. Kumaa Safaraa wajjin daqiiqaa muraasaaf waliin turree ana wajjin walitti deebinaa. Seerri safuu qaba, safuunis seera qaba. Nuti Oromoodha warra seenaan beeku, warra dharra taa'ee ta'ii boora keeku. Eenyuun nu fakkaataa, eenyuun nutti gita, nuti jaalalaatiin gabaa addunyaa bita. Wal jaallanna malee hin beeknu wal oodu, waliif qooduu malee hin beeknu wal qoodu. Wal eebbisna malee hin beeknu wal fakkuu, qabanneetu deemna siiqqeedhaa fi bokkuu. Horree horatti yaafnee loowwan keenya bobbaafna, ormayyuu guddifachaan maqaa keenya moggaafna. Oromoo sabni koo durumayyuu qaata, inni qabu hiree isan qabneef laata. Waamnee wajjin dhugnee wal wajjiniin nyaachaa, tokkummaaf jaalalaa wal wajjin jiraachaa. Aadaaf duudhaa keenyaan baannee wal dandeenye, nagaaf nageenyumaan finneetii wal geenye. Seenaan inni durii seenaa warra keenya ta'uu Oromoo ibsa mallattoo nageenya. Gaaddisa Oromootaa odaa jala teenye, yaada walii simaa dubbii wal dhageenye, nagaaf nageenyaan finneetii wal geenye. Kan eenyuyyuu naalle kan hin qabne shakkii, nagaaf nageenyaatiin taane addunyaaf fakkii. Mirgaaf malee saamichaaf darbanneen beeknu dhagaa, sobaan namarratti baaneen beeknu ragaa. Waan namaa fuuneen beeknu harki keenya nagaadha, Oromoon hannan beeku waaqaaf lafti ragaadha. Fuggisoo waliin deemnu kaabaa fi kibbatti, yoo jaalalaa malee hin beekamnu jibbatti. Deeffachuudhaaf fiigna gaaffii bara dhibbaa, hin qabnu yeroo dubbii hin qabnu yeroo jibbaa. Inni hundumaa danda'u haa ulfaatu harki rabbii, tuullaa shiraaf sobaa baqsaa jira akka cabbii. Tulluun dhaloota danqee kufaa jira diriiree, deebiin gaaffii Oromoo dhufaa jira hiriiree. Qaqqajeelaa jira tolee karaan keenya, bakka yaade ga'uuf jira garaan keenya. Amma fuuldura keenyaa gobaa fi gufuu cirra, yeroon oduu darbeera yeroo hojiirra jirra. Inni immoo gola keessaa akka qeerransaa harqu, inni boojjitoodhaan dhimma sabaa marqu. Ejjennoon isaan bareedu kaayyoo isaatu godeessa, silas afuufeen qabu golaat oduu odeessa. Yookaan gab jedheen taa'u afaan nurraa qabatee, oliif gadi oofama akka bishaan gabate. Warri abbaa afaanii warra ramni keessan hin qabne luugama, afaan nurraa qabadhaa akeekni tulluugama. Warri maqaa qeerroon fakkeessaa jirtanii, warri kaayyoo Oromoo 20 tirtanii. Qeerroo afuuftuuf sobduu qeerroo daqiiqaa 5, warra dhalche gaafadhaa warri keenyan dhalchanii. Qeerroo warra keenyaa dhugaaf gadin ciisu, qeerroon qeerransuma qabnaan gadin dhiisu. Tooftaan kee inni durii in hojjetu in hafee, maqaa qeerroo keenyaan in hojjeti yaafafee. Yookaan darbii hojjedhuu rakkoon mataa furi, yookaan immoo nuun danqiin achinu jalaa turi. Hafeera akka kaleessaa hafeera akka durii, har'as akka kaleessaa taa'ee nyaatu harki xurii. Tolattas ba'ee miti carraan har'aa kuni, wareegama hedduudha itti baafneerra uni. Kaan cidhaan isaa kola'ee, kaan dafqisaa lola'ee, kaan dhiigni isaa yaa'ee tokko galaana gibee, kaan akkana dhiigammadaa achi buuteen isaa dhibee. Tolattas ba'ee miti abbaan fedhaa hubatu, kan iji isaa diimatee mar'ummaan isaa gubatu. Hattuuf isaamtuutti karra isheetti cufee, qabsoo qeerroof qarreen guyyaan har'aa dhufe. Warri dilbii uummataa akkan tuutaatti urte, tokko tokkoo kee beekna maal hojjechaa akka turte. Abbaa gamoo fi fooqii hannaan taate maleessa, qabeenyuma keenyaan duuromte kaleessa. Kan qabeenya keenyaan taate abbaa qabeenya, gatii dafqa keenyaa in kaffalta beenya. Gamoon ati ijaarte fooqiin kenni finfinne, saantiba cabduuyyuu ati hojjetteen finne. Jala mureensitti mamee kutadhu garaa kee, fiishkaa maal eeggatamee butadhu karaa kee. Innatittiin ijaarte qabameera loogiin kee, sifaana badee soku gommaan qabu fooqiin kee. Isatittiin nu cufte arganneerra furtuu kee, xaxadhuu nurraa badi qabadhuuti furtuu kee.
daa'imman ofii godhattan yookiin immoo guddifachaan kan fudhattan galmeessisaa. Gaa'ela keessaniif waraqaa ragaa qabaadhaa isinitti hin fidin malee yoo gaa'elli diigames waraqaa ragaa qabaachuu barbaachisa. Sababni du'aas haa galmaa'u. Galmeessi ragaalee madda odeeffannooti. Magaalaa fi baadiyyaattis fagoo hin deemtan manaajira gandaa biratti galmooftanii ragaa fudhatu. Kan kana hordofeetu ammayyummaa gabbifachaa jiruuf jireenyaaf ragaa qabaachaa deema. Eejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa Oromiyaa. Ragaa gurmeeffachuun faayidaa hawaasaatiif guddina taateewwan galmeessuun jijjiirama biyyaatiif. Dargaggoo Kumaa Safaraa guddaa galateeffannaa kanneen waa barreessuu irratti dandeettii qabdan anaa dhufuun isin simannaa walaloos ta'ee barreeffama garaagaraa akkasumas diraamaa gabaabaa warri barreessuu dandeessan gara waajjira keenyaa dhufuu dandeessu yookaan immoo karaa lakkoofsa bilbila keenyaa 0928317779 nu bilbiltanii nuti immoo sadarkaa fuunee deebisnee ni dhiyeessina jechuudha uummatatti. Ejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa ispoonsara kabajaa sagantaa keenyaaf ta'e guddaa galateeffannaa. Taateewwan galmaan keessaa tokko hiikaa gaa'elaati jettu. Hiikaa gaa'elaa galmeessuun maaliif faayidaa qaba jettanii namoonni baay'ee gaafatan jirtu. Hiikaa gaa'elaa galmeessuun akka ejensiin galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa jedhutti hiikaa raawwatameef ragaa seera qabeessa ta'u argachuu. Waliiktonni mirga deebi'anii gaa'elaa akka horatan taasisan yookaan immoo akka deebi'anii gaa'ela horatan gochuudhaaf ni taasisa jedha. Hiikkaan boodas qoodiinsa qabeenyaa taasisuudhaaf ni gargaara jedha sartifikeet yookaan immoo ragaan kuni. Daa'imman hiikkaa gaa'elaan booda dhalataniif ragaa seera qabeessa ta'e akka argatan gochuufis faayidaa olaanaa qaba ragaan kun. Erga hiikkaan raawwatamee boodas gaaffii maallaqaa yookaan immoo qabeenyaa yookaan immoo idaa yookaan liqii fi kan biroo irraa bilisa ta'uudhaaf kan gargaarudha jechuudha ragaan kun. Kanaaf waan fayyaduu fi taateewwan kana keessaa isa kana galmeessuun baay'ee faayidaa olaanaa qaba jedha ejensiin galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa. Ispoonsara kabajaa sagantaa keenyaa yommuu ta'u gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Gara qabxiittaanitti yommuu dabarru caffee taa'onni tibba darbe taa'anii caasaawwan adda addaa walitti makaman jiru kan walitti makamnes jiru gurmaa'ina haaraatiin jechuudha. Haaluma kanaan biiroon haqaa Oromiyaa duratti jennee nuti waamnu mana hojii abbaa alangaa waliigalaa naannoo Oromiyaa jedhamee moggaafameera. Labsiin lakkoofsa 214/2011. Nuti immoo baranni biiroo haqaa Oromiyaa ture itti aanaa hoogganaa biirichaa obbo Ashmaawii Seefuu dubbisnee turre dhimma naamusaa abbootii alangaa irratti gaaffii keessan irraa ka'uudhaan jechuudha. Nuti dhimma abukaatotaa naamusa abukaatotaa hojjennee jennaan maarreegaa naamusa abbootii seeraa fi naamusa abbootii alangaa eenyutu hordofa eenyutu to'ata akkamittiinis gaafatamuu danda'u kan jettan irratti xiyyeeffachuudhaan gara biiroo haqaa Oromiyaa duraanii akkasumas mana hojii abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaa amma deemnee turre isaanii wajjin turtii taasisnu nu faana turtanii akka hordoftan kabaja guddaan isin affeerraa. Seerri safuu qaba, safuunis seera qaba. Waa'ee naamusa abbootii alangaatti darbuu keenyaan dura gahee hojii biiroo haqaa maal akka ta'e waa xiqqoo isii otoo ilaallee gaariidha jedheen yaada. Haaluma kanaan waajirri haqa Oromiyaa ergamni isaa inni guddaan olaantummaa seeraa kabajsiisuu yommuu ta'u, olaantummaa seeraa kabajsiisuu keessatti mirgawwanii fi bilisummaawwan lammiileef kennaman karaa guutuu ta'een kabajuu fi kabajsiisuun ergama ol aanaa biiroo haqaa Oromiyaati jechuudha. Kanaan wal qabatee ergama isaa kana galmaan ga'uuf akkuma waajjira kamiyyuu ogeeyyii seeraa kan amma kaastan abbootii alangaatti fayyadameeti. Egaa gara naamusa abbootii alangaatti deemuu kennaan dura inni guddaan naamusa jechuun mataan isaa maalidha waan jedhu xiqqoo ilaaluunis barbaachisaadha. Naamusa jechuun
hiika garaagaraa qabaachuu danda'a. Akka waliigalaatti waan akadamik ta'e dhiisnee maal jechuudha karaa hawaasni keenya hubachuu danda'uun maal jechuudha jennee yoo ilaalle wanta gaarii gaarii hojjechuu wanta sirrii hin taane irraa of qusachuu jechuudha karaa gabaabaadha. Saayinsiin waa baay'ee jedha. San keessa deemuun hin barbaachisu jechuudha. Egaa naamusa jechuun kana jechuu yoo fudhanne naamusni waa'ee naamusaa dubbachuuf gaafii gurguddoo sadeen tokko kaasuun dirqamaa jechuudha. Maaltu naamusawaadha waan jedhu irratti hayyoonni garaagaraa yaada garaagaraa qabu. Gocha maaltu gocha naamusawaadha kan jedhu irratti jechuudha. Warri gochi tokko naamusawaa jechuudhaaf bu'aa gochi sun fidu qofa irratti xiyyeeffanna jedhu falaasama keessatti gareen akkas jedhu jira. Lakkii bu'aa inni fidu irratti odoo hin taane yaada namicha gocha san raawwatu qofa ilaalla gareen jedhu jira. Kuni falaasama waan ta'eef baay'ee keessa deemuun hin barbaachisu. Akka waliigalaatti maaltu naamusawaadha jennee akka hawaasa keenyatti yoo fudhanne wanta hawaasa biratti fudhatama qabu hojjechuutu gocha naamusawaa nama jechisiisaadha. Waan gaarii kana maaliif hojjenna? Wanta hawaasa biratti fudhatamu qaba kana maaliif hojjenna ijoo jedhu yoo ilaallu galma dhumaa bira gahuudhaafidha. Galma dhumaa akka mootummaatti barbaadamu jechuun immoo haqa mirkaneessuudha. Haqa mirkaneessuu keessa waan baay'eetu jira. Naamusni kan nu barbaachisuuf galma dhumaa isa haqa mirkaneessuu, olaantummaa seeraa kabachiisuu, bilisummaawwanii fi mirgaawwan lammiilee kabachiisuu isa jedhu sana bira gahuuf jechuudha. Egaa kana bira gahuudhaaf daandii sirrii filachuun barbaachisaadha jechuudha. Daandii sirrii yoo jennu qajeeltowwan naamusaa isa jennu sana jechuudha. Isa bira gahuudhaaf wantoonni nu barbaachisan tokko galmi keenya inni dhumaa isa maalii isa jedhu sana adda baasuudha. Kuni akka silan jedhe ergama biiroo haqaa bira gahuudhaaf jechuudha. Ergama kana erga adda baafanne daandiin sirriin sun immoo maal akka ta'e erga adda baafanneen booda daandii sirrii sanarra turuudhaaf daandii sirrii san qabannee deemuuf immoo wantoota gurguddoo sadii nu barbaachisa jechuudha. Inni duraa kutannoodha. Karaa keenya beeknee jirra. Galma keenyas beeknee jirra. Galma karaa keenya san keessa deemuudhaaf qajeeltowwan san qabannee deemuudhaaf jechuudha. Ka daandiin an jechaa jiru qajeeltowwan naamusaa sana jechuudha. Isa qabannee deemuudhaaf kutannoon murteessaadha jechuudha. Erga beeknee kutannoodhaan achi keessa deemuu barbaachisa. Kan biraa kaka'umsa. Yeroo hunda galma san bira yookiin maal akka argan uummata irraa miidhaa maal akka hambiif isa yaada yeroo hunda kaka'umsa horachaa deemuun murteessaa akka ta'e. Inni sadaffaan hiriyoota filachuunis murteessaadha jechuudha. Daandii sana keessa deemuudhaaf namoota daandii san keessa deeman filachuun barbaachisaadha. Namoota qajeeltoo saniin ala deeman yoo filanne daandii san qabannee deemuun kan nu rakkisu ta'uu isaati. Ergaan kana jedhee ogummaa fi naamusaa immoo wal qabsiisuun barbaachisaa jechuudha. Hojiin abbaa alangummaa ogummaadha. Kanaaf naamusaa fi ogummaan akkamitti wal qabata jennee yoo ilaalle dursa ogummaan maali jenneet beekuun barbaachisaadha. Ogummaa jechuun beekumsaa fi dandeettii leenjii olaanaadhaan leenjii addaa ta'e leenjii olaanaadhaan kan argamu. Beekumsi immoo bu'aa ummataaf kan qabu ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf beekumsi dandeettiin bu'aa olaanaan dhufe kuni ogummaa jennaanii jechuudha. Naamusaan yeroo wal qabsiisnu naamusa ogummaa jechuun immoo maalidha jennee yoo ilaallu warreen ogummaa kanatti makaman
ulaagaa isa xiqqaa isaan irraa eeggamu jechuudha. Sanaa olitti deemuun hin danda'ama. Yoo xiqqaate gochaanis ta'e raawwiinis ta'e dubbiinis ta'e dhimmoota isaan irraa eegaman isa xiqqaadha jechuudha. Kanaafi namni hojii abbaa alangaatti makamu abbaa alangummaa keessatti minimum standard akka warra jedhu wanta irra xiqqaa isaan irraa eegamu naamusa ogummaa jechuun isa kanaa jechuudha. Ergan kana jedheen booda abbaa alangaa tokkorraa maaltu eegama? Seerri biyya keenyaa maal jedha? Falaasama addunyaa keessa deemuun barbaachisu waa'ee abbaa alangummaa kana ilaalchisee biyyoota addunyaa irratti biyyaa biyyatti maaltu sirriidha maaltu sirrii mitiin garaagarummaan jiraatus naamusni abbaa alangaa iddoo hedduutti tumamee jira jechuudha. Akka biyya keenyattis erga sirni haqaa biyya kana keessatti karaa ammayyaa ta'een jalqabee asitti yeroodhaa gara yerootti waa'een naamusa abbaa alangaa tumamaa dhufee jira. Isa kana yeroo qusachuudhaaf keessa deemuu dhiisnee akka abbaa alangaa naannoo Oromiyaatti naamusni isarraa eeggamu maal akka ta'e gabaabinaan ni ilaalla jechuudha. Kan turtanii televezyiina keessan saaqxan kan daawwachaa jirtan sagantaa Safuu Seeraati. OBN fi tajaajila beeksisaa fi bashannanaa Zinnaa Sholaaniitti waliin qopheessa. Amma immoo kan jirru biiroo haqaa Oromiyaa handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessa jiru keessa. Kan jirru immoo kutaa obbo Ashmaawii Seefuu Abdoo itti aanaa hoogganaa biiroo haqaa Oromiyaa wajjin jirra. Dhimma maalii haasa'uu gara sana deemtan kan jettaniif immoo dhimma naamusaa irratti xiyyeeffannee keessumaa immoo naamusni ogummaa keessaa immoo ogummaan abbaa alangaa naamusa akkamii barbaada isa jedhu irratti xiyyeeffanneetu kan haasa'aa jirru. Ammas akka nu faana turtan kabaja guddaan isin affeerra. Gara isaaniitti isin deebisa. Egaa akka naannoo Oromiyaatti abbaan alangaa naamusni isarraa barbaadamu maal akka ta'e seeraan ifatti tumamee jira jechuudha. Akka fakkeenyaatti dambii ittiin bulmaata abbootii alangaa dambii lakkoofsa 161 muraa 2005 akkasumas qajeelfama dambii kana hojiirra oolchuuf bahe qajeelfama lakkoofsa 8 muraa 2006 akkasumas qajeelfama naamusaa hojjettootaa fi hooggantoota biiroo haqaa lakkoofsa 9 muraa 2006 bahe irratti abbaa alangaa tokko yookaan raawwataa mana hojii biiroo haqaa keessa jiru tokko irraa maaltu akka eeggamu ifatti kaa'ee jira jechuudha. Kana keessatti abbaa alangaa qofa odoo hin taane hojii abbaa alangaatiin warreen walitti hidhatama qaban kan biiroo kana keessatti hojjetanis abbaa alangaa sana dawoo godhachuun ta'uu danda'a, kaka'umsa mataa isaaniitiin ta'uu danda'a, rakkoo naamusaa qabaachuu waan danda'aniif kana dursee seeraan lafa kaa'amee jira jechuudha. Maaltu irraa akka eeggamu jechuudha. Haaluma kanaan inni jalqabaa abbaan alangaa tokko ejjennoo gaarii qabaachuun integritii isa jedhamu san wanta abbaa alangaa irraa eeggamu keessaa isa tokkodha. Gama kanaan dambii reefu tuqe lakkoofsa 161 muraa 2005 keewwata 63 irratti ifaan kan kaa'u abbaan alangaa kabajaa fi amantaa ummataa argachuuf bakka hojiittis ta'ee bakka hojiitiin alatti dhimmoota ogummaa isaa salphisan irraa fagaachuu qaba. Yeroo hunda ogummaa isaa karaa guutuu ta'een karaa amantaa ummataa horatuun gaggeessuudhaaf ofii isaas of qopheessuu qaba. Seerota bahan yeroo gara yerootti ilaalee karaa ga'umsa qabuun ogummaa isaa gaggeessuu akka qabu dambiin kun lafa kaa'aa jechuudha. Inni lammaffaa asuma irratti obbo Shimal amma naa kaastan kanaaf fakkeenya wayii naa kaasuu dandeessu laata tarii kana jettanii maal jechuudha kabaja bakka isaaf hin malle dhaabbachuu abbaan alangaa jechuun maal jechuudha? Kana jechuuni kabaja bakka abbaa alangaa irraan eegamnetti argamu dhabu
Maal jechuudhaan? Fakkeenyaaf mana shiishaatti machaanii karaa irratti kufuu irratti gama biraatiin hojii ogummaa isaa karaa guutuu ta'een galmaan gahuudhaaf seerota bahan yeroo yeroodhaan beekee karaa guutuun ta'een uummata tajaajiluu irratti jechuudha. Seerri haaraan bahee otoo jiru seera duriin nama dararu wantoota kanarraa buqqisachuu akka qabu seera irratti immoo firm staandii ta'e qabaachuu. Nama miidhees miidhuu baates seera bahee hojiirra oolchuun dirqama abbaa alangaa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf kana akka fakkeenyatti fudhachuun ni danda'ama jennee kaasuu hin dandeenya. Inni lammaffaa amanamummaadha. Abbaan alangaa ummataaf ogummaa isaatiif heerota bahan kabajuu fi kabajsiisuudhaaf waadaa galeeti kan ogummaa kanatti makamee jechuudha. Kanaaf amanamummaan ulaagaa lammaffaa abbaa alangaa kanarraa eegamudha jechuudha. Kana yoo jennu heera mootummaatiif amanamaa ta'uu qaba. Heera mootummaa kan federaalaas kan naannootiifis amanamaa ta'ee argamuu qaba yeroo kamiyyuu jechuudha. Seerota bahaniif amanamaa ta'ee argamuu qabaadha. Akka fakkeenyaatti abbaan alangaa galmeessa ragaaleen hojjeta. Kana keessatti ulaagaa otoo hin guutiin ragaa galmeessee yoo argame seerota bahaniif amanamaadha jennee fudhachuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf amanamummaan bifa kanaan ibsamuu ni danda'a jechuudha. Gama biraatiin mallaqa, qabeenya, sa'atii mootummaa, hojii mootummaatiif qofa oolchuunis amanamummaa abbaa alangaa kan ibsu jennee fudhachuu hin dandeenya. Kanaan ala ta'ee argama taanaan ulaagaa amanamummaa isii jette tona kan diigee ta'ee argama jechuudha. Inni kan biraa inni sadaffaan iftoomina qabaachuudha. Hojii hojjetu keessatti iftoominni qajeeltuu heera mootummaati. Abbaa alangaa irraa immoo heera mootummaa kana kabajuus kabajsiisuus dirqama akka qabu heerri mootummaa federaalaa keewwanni 12 ni ibsa. Kanaaf hojii hojjetu hunda karaa iftoomina qabuun karaa nama amansiisuu danda'uun murtii dabarsu hunda isaa bifa kanaan gaggeessuu danda'uu qabaadha. Inni kan biraa iccitii eeguudha. Yeroo hojii hojjetu iccitii mootummaas ta'ee kan nama dhuunfaa argachuu danda'a. Iccitii kan karaa seerri hayyameen ala baasuu hin qabu. Iccitiin eegne kan jennu fakkeenyaaf abbaan alangaa qorannoo yakkaa ni gaggeessa. Adeemsa qorannoo kana keessatti iccitiin inni beeku kan nama dhuunfaas jiraachuu danda'a. Kanaaf iccitii kana akkaataa seerri hayyamuun ala qorannaa kana karaa balleessuuf ta'e jedhee qaama dhimmi hin ilaalleef dabarsee kennuun seeraan kan isa gaafachiisu ta'a jechuudha. Kanaaf iccitii eeguun naamusa abbaa alangaa keessaa isa kabiraati. Isa kanaaf seerri dambiin qajeelfamni reeffansni kaase ifatti kan kaa'u ta'uu isaati. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtii nuti obbo Asmaayii wajjin taasisne kana qofaa miti. Kutaa lammaffaa sagantaa kana ammoo torban itti deebina. Waan nu wajjin turtaniif guddaa isin galateeffanna. Sagantaan keenya inni kan biraa itti fufa. Biiroo dhimma dubartootaaf daa'imman dargaggoota Oromiyaa ispoonsara kabajaa sagantaa keenyaa guddaa galateeffannaa. Biiroon kun daa'imman harka qalleeyyii ta'an sababa harka qalleessa ta'aniif umuriin isaanii ga'ee mana barnootaa deemuu akka isaan hin dhiisneef deeggarsa garaagaraa taasisaa turaniiru taasisaas jiru. Maarree bara 2010 kana keessa daa'imman adda addaa gara mana barnootaa akka deemanii fi deeggarsa olaanaa kan taasise biiroon dhimma dubartootaaf daa'imman dargaggoota Oromiyaa maallaqaan yeroo tilmaamamu deeggarsi ni taasise
gara birrii 13,888 ni ta'a. Ammas deeggarsa adda addaa taasisaati kan inni jiru. Guddaa galateeffanna. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan har'aaf jennee qiqindeeffannee kan ammaatti daawwachaa turtan fakkaata. Waan nu wajjin turtanii daawwattaniif, waan yaadanuu laattaniif guddaa isin galateeffanna. Ogeessa kaameeraa keenyaa Mulugeetaa Nuurilleen waliin ta'uudhaan hanga torbanitti torban kun torban nagaa, torban jaalalaa, torban tasgabbii akkasiniif ta'u hawwina. Nagaatti. Safuu Seeraa, Safuu Seeraa, Safuu 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 Seeraa, Safuu Seeraa, Safuu Seeraa, Safuu Seeraa.